Kanaaf I'm really proud of you guys. Wanni asittis bakka adda addaatti dalagaa jirtan gaariidha. Wannummaan isin gorsu kan jalan babal'isa. Kanaas cimsa. Warra akka wal keessa immoo namni haa yaa'u. Namni akka wal keessa yaa'u. Akka wal gargaaru. Community immoo jabeeffadha. Maaliifi masgiidni gama masgiidaatiin waan dalagamuu jira. Gara sharciitiin waan dalagamuu jira. Gara biizinasaatiin waan dalagamuu jira. Gara communitytiin immoo waan dalagamuu jira. Community nama bakka bu'aa ta'e san taati. Waa hedduudhaaf nama fayyadde community illee deebisaa cimsadhaa ganamaa saasoo inni jira. Ayyaana fa'aa fi warra kaame wajjinis what I saw here is really beautiful. Waan gaariidha. Kun waan abdii namaa kennu jechuudha. Akka warra Edmonton isin hammateef komate qofaa miti. Jabaattanii jirtan jechuudha. Gara biraatiinis taatu. Tunis qabsoo bara sheekh. Bara Oromoo tana qabsoo inneef. Oromoo tana qabsoo inuu bare. Alaabaa fannifneetu Oromiyaa jentu osoo hin ta'in namni qabeenya fi irratti abbaa ta'ee wal gargaaree qaamaa qalbiin akka wayyaa'u barbaanne biraawwan barbaadu hin jiru. Kanaaf namni hedduu isin dhufu jira namni dhufu kun amma namni kaalgaarii dhufe haa masgiida Oromoo tokko jira hoggaa jedhame. It's huge. It's huge. Masgiida Oromoo tokko jira hoggaa jedhan dhufeeti nama fi gaafate qalbiin gammada jechuudha. Haa bar duraan tokko inni nu aarsu tokko maaltu ture fakkaate. Gaafaan dura Ameerikaa dhufe. Walgeen Oromoo takka community Eertiraatti godhamte takka community Tigraayitti godhamte turte. Hagam takka hinaafna turre beeytanii. Nama hedduu deemnee waan tokko qoran keessatti. So we moved. So kun waan bareedaadha. Kana caalaas akka guddiftan waan barbaachisu hundaan isin gargaarra. Qabbana sana keessa wanni nama baasu mana qabaachuudha. Kana galatooma gaa. Tokko.